Hundi hattuu miti. Anis dhiira keessaa dhiiran jibba taanaan abbaan jibba jalqaba. Kanaaf dhiira jechuun abbaa keenya, dhiira jechuun obboleessa keenya, dhiira jechuun wasiila keenya, dhiira jechuun akaakayyuu keenya. Dhiirri bineensaa miti. Hattuun jedhaadha balaan dhiira jibbee miti jibbaa dhiiraan qabu. Akkasitti na hubadhaa galatoomaa ulfaadhaa. Eshi musliimaa maal siin jedhan isaan kun? Mube giseen asii fi keessa jiru naada warrani mube baan rafudhadhu amma booda nan gaafatin naan jedhani maal dubbadhare. Carraa tokko kennaafi carraa nan kennuufi viidiyoon isaanii gadhiifama. Viidiyoon isaanii gadhiifama yoo isaan dhiyaatanii guyyaa borii intinaan jenne intarviisii godheetan sagalee isaanii isaan si biraa qaban sana ittiin argiti sanaa wajjin gadhiisa. Ijoollee maal hedduugaa duwit sheer koppiliin ishii shamarran jabaadhaa yalla gadhiifameera fotoon isaanii. Maal egaa shamarran dhaqxanii jechuudha sheerii koppiliinkii duwitii bata of kabajee yoo dhiyaateen dhiyaata yoo hin dhiyaanne amma baalakiin wanti saabaan gaafa jabseeru ormi jajjaabseerani. Akaaf ni barbaadame deema tan seenaa fi yoo inni dhiyaatu ta'e deema maxxansineerra taatee deema burkeessa dhiyaatu taanaan sagalee kee bareedaa sanaan akkasitti dubbattu anassii sirreessa dubbatteetii dhiyeeffattaa tudeen gadhiisa sagalee isaa jira waan ta'eef sagalee isaa ta'e abshir hima didduun du'an didduuti obboleesso ni barbaadamtaa kottu dhiyaatu. Lubatti in fudhatti bu'aari kiri. Naa musliimaa nagaatti as jala taa'e eeggan. Koppiliin godha jala taa'e. Dhaqii viidiyoo isaa sheer godhan. Yes. Jaalala sobaa maaf gachitan. Jaalala sobaa. Muusaa jaalala sobaa. Warqee koo. Oyyee. Eshi. Ergisetta fotosa. Jalqabaan koo jalqabdeetu Hubadda hatta footoo qabnaadhaa biyyi qabaa jirra. Kun immoo hattuunii footoo irra kaatu piroofaayiliin duuti malee kana booddee mukarra kaatti malee jechuudha. Hubaddaa shamarran. Kana booddee mukarra kaatu malee sangaarra kaatu malee fuula isaanii irra kaatan hubaddaa. Amma footoodhaan qabaa jirra sagaleedhaan qabaa jirra. Booddee garuu akkatti qabnu hin jiru sangaarra kaataa yookiin mukarra kaate dhufu. Kanaaf Dubaayin keessatti nama maallaqa isinii galchu isiniif han kennaan Arsiirraa, Baaleerraa, Shawaarraa, Jimmarraa, Arsiirraa, Wallaggarraa bakka hundarraa ijoolleen amanamtuun aayidii jaraa naa ergaa jiru. Mahammad namni jedhamu suni birrii silaa guutummaatti natti ergeera. Baga gammaddan. Dhageessanii ilaalaa kijibaan haasawwan. لا كلامي شديد طيب ايه سنه في ددا اوكي اسينا في ددا سوري اسال رجل علي فما بدا نندو غوت وناتلا وادو كيجيبني وينجو كيجيبني توك اسامون تاتو يا ربي كيف جاء تشولم بقى كرات جولكم مو بيكم مدامين كو يوفت بالبلنا الرافو تدران كوناتو اي سواري عليكم ديمس كرات له اوكي كما لي باشان تبي سكالي دي بطور باك بريسا كم نكون مو بي nama kana barbaada nama kana kat kana nama kana qabaani nama amma maallaqni itti kennamnaan amma sinii galchuu qabaani yeroo kana jedhu ijoollee Oromoo warri Dubaay keessa jirtan
Yoo akka carraa beeksisni hojjette. Yoo akka carraa footoo keessan uummataa dhiyeesse. Warri hawaalaa hojjetan. Yoo qulqulluu taatan lakkoofsa keessan ana sinii raabsa ana beeksisni hojjeta. Yoo immoo ijoollee nyaattan ana funyaan keessan qabeen kaasnii kun. Kanaaf warra kanaa kana Saawudii irraas nan qaba bakka hunda nan qaba. Sumurii tokko kanaan kaffallee beeksisaaf shi ijoollee Oromoo warri hawaalaa hojjetan akka birrii tokko naan kenninana. Inkoo birrii nurkaa fudhatattanii hin sodaatina hin barbaadu. Birruma shamarranii nagaan fuulaa biyyaan gahaa fi amma fuudhi amma galchi amma waraqatatti kenna. Nama kanaa qofatu hojjeta kana. Haga dhumaatti hattuu qofa taa'een baasu. Saawudii keessas Dubaayin keessas shamarran keenya warri hadda dhuftee irratti mataartu bor akkanatti himan nama ansitti kennu jira. Fidee uummata irratti jechuudha fakkeenyaaf ana boleessa wayii qabu biyya biraati. Suuraa Nasriin fida. Nasriin nama nagaadha. Salaamu alaikum. Akka suuraa jira hunda fideen qulqulleessinee warra takkaa maallaqa shamarranii nyaatee hin beekne hawaalaa hojjechiifna. Warri kaan immoo hojjetan haga kanan sin dubadee. Haga kanan bitige. Ishee warri Saudi Arabia keessattan warri Dubaayii jirtan hawaalaa hojjechuu barbaadan warri nagaan sheekis ta'e keesis ta'e ganda beekte ta'e yaadda annama nagaadha. Dubaayin keessan jira maallaqa ijoollee nagaadhaan waraqata jaraa guyyaa lamatti nan fida. Hambaareen keessan jira annama nagaadha maallaqa dubartii nyaadheen beeku. Dafki dubartii sarki dubartii narka jiru narran jiru yoo jettatee kottu daadhu footoo kee ergi si maxxansina. Yoo ijoollee takkaan nyaateen beeku jettee qulqulluu taate hin hojjetan taate. Warra immoo ijoolleen hattuudha jettee hin hojjetatu. Gingilfamna wal gingilchinaadha. Aba kiinni dintanaan minaa wal keessan ta'u. Eshi. Isii kam isii madaamii natti dhufi jabaadhaan hanga'e. Ana warqee. Gowwaa jala jala beeku waan. Alaabaa mini kirra kaatee ajjala deemta si dhufa. Warqee ishii footoo isaa ergitee ragaa kee ergatteetta? Jalqaban koorratti naa jalqabdee buusii keessaan ishee dubbisna siin jedhanillee namni natti dubbate. Okay. Wai nama tanda wala, nama satarun beku kan nama tanda wala. Ya ada daerah absyir. Atau kalau timu walian, era itu jadi kalas boleh tinggi ya kali. Ishi sinjai kalas ishi. Okay. Alhamdulillah. Okay, video sama duit tiba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sih punya kali, bayi si jalan, dah bayi si kawan jalan. Live ni jera, bata tegaru, namni simbe, mana sih nasara malah kisah. Boleh tinggal jadi orang atau bentuk kebudi asyik nama sidu bisa jera jadi lah kok sesi siar gera, nama cisin dobim ne, malah ni sinde bine. So cakap dah hai, tanpa deh mah, akan aku mandi Facebook, YouTube bi, dunia awal dah. Nambe kaki istiqo si pampi dah foto cahada terbega aja lah. Syak. Jadi gua ada nyajak. Ya kan? Mobil. Kalau ada sama video sama kedip tu duit tiba nih. Nambah nak boy. Nama cara mana boy sisi. Kan jalankan lagi maafas Dubai gababo ke Rabbi katamaa goote ummataa dhageessanii poolisiin hattuu taate. Ayyee gidduu amma maaqsa isinitti himuu barbaadeetani. Bakka biraa jira gatii ta'e amma footoo isaa sibiilitti warqee. Okay. Boona dubbadhu ammasitti footoo isaan barbaade dhufa. Qophiilee godha hawaasa keenya akkuma argitan namni tokko gaafa gama kanaa gaa'idhan himannaan isin himattan waan
Gaafa gamana dhuftan ammoo gaafa karaa kana dhuftan mana kanatti ay dhuftan ragaa qabatama wajjin kottaa ka maqaa balleessan tokko namarra hin jiraanne maqaa qulqulluu maqaa keessanis eeggadha ka mana kanaatti illee eeggadha ragaa kijibaa malee fudhatama mana kanatti ragaan kijibaa inni nun fudhatu tokkoffaa suuraa nama sanii qabaachuu sagalee nama sanii qabaachuu waraqaa ittiin ergite qabaachuu kana qabaannaan ragaan biraantu si barbaachisu tokko hin jiru jechuudha jabaadha foloo godha lafa koppiliinki godha koppiliinki 10,000 hin gaadha taaptaabii kana ammoo gara 500 tossiisa jabaadha hundi keessanuu jechuudha warri jala kana jirtan ammoo ol baatan warra jala kana deemee waan arginaan warri mudeetara qabdan maal dalaynan as keessaa jire warra waan arge jala kana deemee waan arge dubbatu hayni obboleeyyan keenya kan ittiin dhagayamne hayni obboleettii isaa kan nyaatamtu kan ittiin dhagamne warra yoyta jala kana ta'anii waan arganaasamaniif maal asii dalaydan hadha namoonni hedduun hayni ijoollee tuni galuun hattuu warri hattuun harka wal keessaa qabu asii achi deemee mana banatee nama rabsuu nama xiqqeessu maal eedan dhaggeeffadhaa waa wayii ana garuu yeroo kattina laaltan maal fakkaadha gowwaa hoolaa afaan barsiiftanii ilkaan isaa lakkooftan yookiin haa jedhee afaan siinii bannaan garaacha keessa gadi naanta siitti fakkaata miti namoota footoo namoota natti ergeeti baay'ee natti ergeeti dubbii natti kaasuufi nama nagaa nama amanamaa natti erge birrii 250 na nyaatee jetti jennaani eenyu namni kun moo jennaan eetti tokkummaa humnaa yoo dhufee galchaa dhimma warqee kana tokkummaa humnaa tan kenneen hin gaddi lafatti hin ganne warqee tokkummaa humnaa qorateera olnaa galchaa tokkummaa humnaa olnaa galchaa nama amma haakimiin buusaa tokkummaa naa galchaa ana riipoortii irratti godhamaara nama galchuu nama baasuu hin danda'u cufuuf deemanii rakkoon qabaa cufanu koppiliin godhaasin tokkummaa humnaa naa galchaa hin gaddaa dhimma warqee kana tokkummaa tan kenne tokkummaa dhufee dubbata jechuudha warqee dhimma keen ganne abshir tokkummaa isa kamii mubee tokkummaa jala jiraatee qaal beest bu'aa ishii dhiifamaa wajjin qaal beest bu'aati intalattii yuusar jedhamtu silaas naa galchaa tokkummaa humnaa yuusar naa galchaa tokkummaa humnaa Saudi Arabiyaa yuusariin silaas barbaadaa naa galchaa footoo argachuu naftu tokko injiri ergameera rabbii si haa jallisu hidhii kee konka waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah atille baga nagaan jira yusuf siin sila himatee bu'e miti isiin barbaadaara yusarri siin silaa sii kam እሺ ዩሰሪ ናጋቻ ዩሰሪ ማንገጭ ቤቱ ጀርቁ ምስኪኖታ ፎቶ ዩረን ካኒ ሁምነ ከማን ነመን ከማን ቲክቶክ ዩነ መስለ ሱን ከማን ፈና ዩሰሮታ ናጋቻ ዩሰሮታ ምስኪኖ ኮና ናጋቻ እሺ ዩሰር ዱባዱ ጊፍቲ ውይ ሞ ካፋተን ergadee jira suuraa mubeeyam ayye kasile galte baate ati gifti si kamisi usiche majarasha mek tokkummaa humnaa yoo dhufte anta galee bayi amin mubeela sagaltee baase ayi sagaltee baltaana lakkoofsi kee 61 gifti ta suuraa argatte moo 42 kanaa suuraan kee lakki kanaa miti ishi amma si ergi nama sadii ufa ol faana kanaa miti mube kanaa miti Wah, ini wama. Sehingga tak diifama gannan darbinsi barbaada shidi. Lakkoofsa koo dhufaa qaba sirraa Assalamu alaikum. nama sadii suuraa nama sadii si ergeera mube tokko bichaanyaa hojja si ergee ka'ee tokko immoo nama sadii wal faana si erge. Hai jedhiin kan daganaa hai jedhiin dhaqee fuulduratti boos. Hai jedhiin waasaaf. Meera lakkoofsi kee hin beektu ati lakkoofsa kee xumura isaa hin beektu giiftii koo. Mubarak. Kami ni dini oleh gali.
Oh. Anatu dhufe abba. Oh. Salaam alaikum. Okay, go. Sorry. Ato jittirta namoota dhimma sitti manu mubaarak dubbiin kun dubbii ajaa'ibaati rabbi umurii kee adeeressu waan bareedaa irratti nama baay'eetitti gammadaara garuu namoota callisanii qoosaa Mube sagal. callisa Kuni bulee saddeet dhumti lakkoofsoosaatti. Agar saddeet ayyaa yemiuti qabadhaati tokkummaa humna haasa'u waa'ee dureetti torbe tokko keessatti haasa'amaa jira dhimmi si dhumeera. Ishii tokkummaa akkamittiin obboleettiin keenya dhimma ishee irratti dhuftee himattu namoonni waan akkanaa Oyyee. warqeen jirti. Jira. Okay, yeroo waa himattanu waan tokko irra dhaabadhaa himadhaa keessattuu miidhamaan akka hin rakkannee fi gaafa waa himattanu waan qabatamaa waan dhugaa waan illee bor waan tokko isinii gochuu danda'u fakkeenyaaf miidhamaa hedduutu jira namoonni hedduun dubbii mi'eeffatanii gaafa himattanii miidhama irratti immoo dhiibbaa fidaa jechuudha waan tokko gaafa rakkitee qabdee qorattu gaafa faallaa sitti ta'e si dhiba kanaaf waan dhugaa qofite jechuudha dhugaan keessa rabbi hin balleessinii dhugaa irratti dhaabbadhaati. Akkamitti nama sanatti gaafa kennitan ergiitti kennitan immoo bifa kamiin akka gaafattan akkamitti akkasin dhorkate mubaarak illee dhimma kanarratti hojjetu faallaa akka ittiin taaneedhaaf waan qabatamaa keessattuu warri yakka isin irratti yakkame tarii namoota yakkamaa gurguddaa qabantu iyyuu sababa namoota dubbii dhufee mi'eeffatee rakkatu jechuudha. Obboleetti keenya warqee sitti yeroo darbee mubaarak irratti himata dhiyeessee ture. Hayyee namni kun maallaqa gamsi nyaatee akkamitti akkas nyaatee ibsanuu gochuu dandeessaa? Eeyyee. Tole. Nama kana jalqaba mucayyoo biyya keenya waan nu barsiise. Tole. Nama gaarii akkanamaan nyaatu jettee waan nu barsiiste. Anu dura shakkeeni isheen ufte narraa fu'aa turte dura jechuun amantee abee. Ani mana qalabaan jira waan ta'eef. Hayyee. Achi booddee immoo isheen bakkee waan jirtuuf mana saagaltii isheen bakkee jirti waan ta'eef qabaa kan akka sodaattee inni tufe sirraafuu kanaa booddee jette. Eshi jedhee wal barree ufee waggaa 3 naagashaa ture. Waggaa 3 naagashaa ture. Dura nagumaan naagashaa ture. Tole. Ani birrii kana walitti qabee waggaa walitti qabee duraan ji'a waggaa 2 arabni na uwwatee waggaa 2 guutuu miindaa malee hojjechaan ture mana biraarraa jechuudha yeroo mana jalqaba ufe san. Tole. Bilbilan qabu homaan qabu naala ajee ka'ee da'abee ani barumsa koo addaan kutee biyyaa bahuun koo maatii koo jijjiiruuf malee isinirra maallaqa kaawwachuuf miti naala ajee ka'ee da'abee arabni na uwwatee waggaa 2 guutuu ka'ee da'abeen nan bahe manumaa baheen poolisiitti bilbila ragama poolisii waan hin qabuuf jechuudha waan hin beekuuf bilbila xiqqoo tokko fuudhee manaa bahe. Hayyee. Achi poolisiin bakkuma jirutti dhufee na fuudheetu ragama kafiila kee fidinaan jedhee ittan kennee itti bilbilee waamanii maammeen daallaannee fi jedhanii gaafatan jennaan walumaa galanii akkasii jedhanii walumaaf dubbatu kanaa booddee laannaa fi ji'aan laannaa fi xiqqoo laannaa fi adeemitu jedhanii walii galannaan ani manichatti hin deebi'u baay'ee miidhameera waan ta'eef manichatti hin deebi'u yookiin mana naa jijjiiraa yookiin maallaqa koo naala'aa biyyattan galaa biiroo koo nageessaa imbaasii nageessaa naan imbaasiin kee cufaa anaan jedhanii durumaa jechuudha. Achi booddee mana kana naa jijjiirani poolisoonni mana kana naa jijjiirani mana addisii kana naa jijjiiraniitu birrii kana egaa isaan nama mana kanaatti na gurguratan ta'ee hin beeku nama kanatu itti gaafatamaa ji'a miindaa kee sii laataa yeroo miindaa kee sii laatu kanas xiqqoo sii laataa naan jedhan. Tole. Kana baqaa miindaa koos namni kun waaqayyo na gargaaree mana kana nama gaarii bira na gahee miindaa koon mana laatu isa achii sanas xiqqoo inuma na laatu walitti dabala'ee walitti funaanee nama kanatti ergachaa ture jechuudha. Hin beeka icciitii koo keessa koo hundumaatti nama kanatti. Yeroo itti garisitu si gashaa ture jechuudha. Xumurarra maal tumamee meeqa tarkatta si afree gara sanatti dhufee. Okay, xumurarra immoo galuuf waan kontiraandi koo waan umeeruuf galuuf kan ka'ee jarrissi gashina jedhanii ani kanaa booddee maallaqa hin ergu jararraa maallaqan qabaa isaantu dura naa gashira jedhu siistamiitiin harkaan baafadhaa ufteen irraa fuuta jedhee akkuma kanaan dura waliigalee okay rakkoo hin qabu jedhee ufeen irraa fuudhe.
Yeroo fuutu naa gashetti moo lafa naa godhettire? Yeroo itti kennu durumayyuu yeroo maallaqa naa ergu maallaqni yeroo ofee narraa fuudhu durumayyuu maallaqni xiqqoo narra yoo ture maallaqni ol siifaa ka'umoo amma sii erga naan jaa. Rakkoo hin qabu yoo keessa xiqqoo turte naa ergite sin jaa. Okee jee xiqqoo ture torbee sadiis jas geesse naa ergaa ture naguma jechuudha duraan. Umarra gaheetu ani kanaa booddee maallaqa siin erguu galuufan ji'a. Yoo jarri daftee paaspoortii kun haasaaddasistee nagashitee fi maallaqa koo biyya naa buustaa. Xiqqoo naa aggeeffa'u yoo isheen naagashu yoo isaan dafanii nagashaniif immoo sittan deebi'aa jeen waliigalii humna tokko rakkoo hin qabu jee bakka ufeen irraa fuudhee jarris nagashuu didanii paaspoortiin koos dafee naa deebi'uu didee bakka itti bilbileeni maallaqa koo naa buusiin birrii meeqaan jira jee gaafa na jalaa hin kaasu izi mana jalaa jee achi mucayyittii ishee wal nu barsiise sana gaafa'ee gasheen immoo Nutoo sitti musodaanne malee hin saamamne aniyyuu mana hojiin jira nan saamame je'ee siif immoo nan qopheessa je'eera mucayyoon miidhama qabdii mucaa mana xalabaa jirtu sanaaf nan qopheessaa fi je'eetu hamma qopheessuufitti je'ee kanaaf sitti mudinne sitti musodaatee naan jette. Achi bakkaani boo'ee maraa'ee ani dumbulloo meezoo walitti funaanee ijaara baay'ilaalee ka'ee meeqa boo'ee maallaqa kun maallaqa dararaa baay'eetti arginu waan ta'eef. Kalas wanni si bossus wanni si dararaa tokko maayyattata. Okay, baay'ee bareeddoodha. Isheen humteetti ani yeroo darbe Mubaarak natti mee dhimma sii kana namoonni magaalaa harkisa jiraatan Mubaarakitti bilbilaa turanii Mubaarak waan hin kaasneef ana dhagaanii waan sana kaasee ture agalatoomu. Amma sirra deebi'ee waan kana akkas gootu nan barbaada. Obboleetti koo Warqee nama sana ni beektaa akkuma dhugaa isaa dubbatte ani akka rabbiin argutti nama sana hin beeku. Dhugummaa isaa immoo manguddoo magaalaa Riyaad, qeerroo magaalaa Riyaad, namoota magaalaa kana keessa jiraatantuyyuu namni kun akka nama nagaa ta'ee fi haqa namaa tokko akka hin nyaanne dhugaa kana kakatanii waan naabaanii Mubaarakitti hin erganiif footoo sana kaaseen ture. Namni kun yeroodhaaf biyya galee akka jiru hin beektaa jechuudha. Dheengadduma kana boqonnaadhaa fi bakka inni hin jirretti suuraa isaa manxalsitee jechuudha. Namni kun immoo namoota ani biloo kana go'eera hin beeku ani akka galeef hin galee ani iyyaaman ture namatti biloo kana go'eera sagalee ragaa hundi waan innaan jeena cufee Mubaarak bira jiran itti dabarsee. Ragaa baatu si dhibbaa dubbatti mirkaneeffannee jira. Warqee amma gaa maallaqa keessa sana akkasii fudhamu irratti namoota kanatti mee namoonni sunillee bakka inni hin jirretti ani isa rabbiin koo na argu ani isa hin beeku namoota immoo gadi fudhu bu'iitii dawwaliif hin tala. Nan dawwala bakka guddaa kana biraa qofatu hin taane saba Oromoo biraa bakka guddaa qabda. Amma gadi bu'ii mucaadhaa dawwali dubbadhaa fi kennaa fi maallaqa. Namni suni maallaqa siin kennine yoo ta'e Mubaarakitti deebisnee ni dhiyeessina. Akkuma siin jette namni kun riyaala 30 mootummaan manatti cabsee harkaa fuudhee namoonni kaan dhiifama godhaniif jedhan namoonni ijoolleen isaan beekanu dhugaadhumatti isaan. Ishee kana akka inni kennu waggaatiin ammoo cabsaa bakkuma waggaatiin cabsaa mucayyoo tokkos. Ati dhugaa kee barbaaddaami? Osatti battee beeti kalas inni iftu mucaan maallaqa see tokko. Maallaqa kee akka inni kennu isaanuu naa himaniiru bar anamma bakka nama kanaa bu'ee dubbachuu osoo hin taane bakka manguddoon tokko naa himetti namni isa jaallatu naa himetti haqasii akka inni kennuuf illee dubbataniiru nama kana duddubbee isaa dhaqxee suuraa isaa manxansu nama akkasii kana sirrii akka hin taane Mubaarakitti mee maallaqa kee immoo dhibbarraa fudhama. Nainee waan hojii keetti fufi kan Warqee asumatti buusi yoo siin ni nadhee maallaqa siimmoo ta'u amaanaa siifatamu amaanaa dhageetti siifatamu ati arrabni kee damma gadi buutee obboleettii keenya irraa dhiisiif hin jedhin inni suura tokko shan. Ani farankaa shan dhiisin jedhuan ishiin dhiiftee walii kennanii aan dhimma jaraa xumuree dhugaa jiru baree sitti dhiyeessuudha. Nainee waan hojii isaatti fufaa jechuudha. Sitti hojii mucaanaa fidi yookaan immoo dhiifama jedhee annaa deebisee akka itti hirkaa fuudhatu beeka. Warqeedhaan immoo Warqee lakkoofsa Warqee si ergee jira tokkummaa. Lakkoofsa siinan dawwalaa fi garuu hanga inni dhufutti immoo akkasiin obsanuu gootu maaliif dhibbatti fudhannee sitti nan fidan sirriitti. Agarsiisuu obsiteetta biyya jira jedhanii hin deebi'aa jira ikaamaa qaba jedhanii ikaamadhaan deebi'aa naa obsishii Warqee koo. Jarri si gashina naan jedhanii kanaaf si gashina naan jedhanii kanaa booddee miindaa siin laatu. Ijoollee nama saasii Mubaarak Warqeedhaa fi nama sii fidu nama isatti aanu. Ayyee. Tokkummaa waa tokko. Tole.
Tabakan kesan harka wayyaa jalaatiin shamarran kennatanii ana. Tole. Shamarran biyya araba. Jaartii keetii kaasee jechuudha. Ati hin beektu malee. Hojjetu waan bareedaadha. Itti gammannu nuti dargaggoonni. Shamarran biyya araba guutuun harka wayyaa jalaatiin jaarsa jala ta'aniyyuu tabaqaana kennataniiru. Hattuu Mucaan malee kun galaa jirti. Hayyee. Mucaan kun galaa jirti. Maallaqasii biyyatti galchamuuf hin danda'an itti gaafatamummaa fudhe. Tokkummaa ati deemi dawwali maallaqa irraa qabaachuu barbaadde nagaa waatsaappii sitti guura. Ati dhibbaan dhibbatti deemu bee qaba irraa qabdi rakkoon qabu nan kennisiisa akka inni deebi'een naan jettee jennaan mucaan agaltu maallaqasii anatu bakka isin jirtutti argisiisaa fi natu sagalee kaa'ee fi ragaa viidiyoo hojjedhee fi isiin illee gaafa maallaqni qaqqabe na qaqqabeera jetti ifaan ifatti kun ifa mucaan galuuf teessee. Warqee akka goonu bakka waan gaariidha ammaa naannee waan hojii isaa itti fufu warqee akka goonu isarratti dawwalchiisee hiriyaa isaa sana fidee bakka bu'aa isaa jechuudhaani waan kana bakka bu'ee kakachuu hin danda'u ati miidhamtuu obboleettii kooti haadha manaa kooti haadha kooti dubartiidha keessattuu biyya namaatti gubataartaa wallaahi rabbii ittiin sii kakaddan sii galee an nama kana bakka bu'ee hin beeku nama kana dhugaa isaa immoo manguddoota namoota bebbeekamuun naa kaase waan ta'eef nama sanaa fi isaan walirratti si fida maallaqa kee haa manu haa kennu haqa siisin nyaatu tokko markaafuu naan jedhan malee haadhiistuuf naan hin jenne. Kuma soddomatu irraa saamame kan ammoo namoota kudhantu natti hime manguddoo namoota sirriitti irraa. Maallaqni meeqa warqee? Kuma saddeeti moo maal jette isheen? Dirhama kuma saddeetan sirraa farankaa saddeetin niftu mucaan kun. Guutuu isaa fudhachuu barbaadde. Saamu yoo utuu du'ee jiraate iyyuu rabbi umrii isaa dheeressu utuu du'ee jiraate qabrii keessatti maatiitu irraa kafala malee inni su'an. Mubee namantaa namtichi kun illee nama qashee nyaatoo miti rakkinatti itti galee waan kanarratti nama Kanaaf iyyuun eeggachaa ture. isheenuu duraanuu akkanatti miti balaadhumatti Amma waggaa lama fixe kuno. Eeggachaan ture naa bilbilataa waan hin keessa ture waan beekuuf. Wicciti waan beekuuf. Bilookii godhe namni dirhama isaanis ina dabanna isaanis mubaarak keessaan sitti fidaa hojii keetti fufii warqee guyyaa sadan kana keessa bakka bu'aa isaa hidhee mubaarak jedhee walirratti misanjiraan nun fida siida wala mubaarak lakkoofsa naa kennee na beeka waan ta'eef atamma mubaarak itti dada walii gaafa dubbii kee dhiisee maallaqni kee akkuma borsaa keetti galeetti ilaali. Bakka bu'aan isaan kennu taanaan nuti suuraa isaa dhiisiitii hanga maatiitti irratti si hojjanna rabbii waliin si galee utuma nurkaa bee rabbi irkaan ba'u kanatti aman haqa keeti waan dhumte. Ani kun lammii koo dabarsee arabatti illaa jedhee malee araboonni ni beeku akka ani isaaniin eeyyamsiisan kan Yoo jira shamarran koo ana kennatti miti of kenneen ta'aa jira. Bara kan nama baalagee irraa waasii ta'a amma dhufee dubbadha akkanatti an nama sana namni na jaallatu na ani san beeku bar wallaahi san beeku namoota hin jaallatu ragaanaa baanaan namti kun maallaqa ishee illee hin dhorkatu rakkinatu itti seenee akkasitti saamamee ture. Namtichi kun nama akkanaa akkasii galatoomne nagaa ta'a. Nagaatti yeroon fitinaa yalla warqee hojii wal fudhuu bahiiti lakkoofsa kee qabattu waliif tokkuma si haa caqacattu guyyaa sadan kana yalla nagaatti. Next dureetti maaliif boossa yuusar lakkoofsi kee meeqa macara shansa warra yuusar kanaan geggeessa. Yuusar 98. Sagaltamii saddeet. Sagaltamii saddeet. Okay. Ajab. Isa walakkaati? Isa walakkaati. Isaa fiddeetu sila kana. Ajab. Sawala kajiru kana wale dugo. Suma fidel dungu shekan. Sabiya kan. Anillee beeku ijoollee matunatti fide irraan galfadhu naa jedhanii takkitti mitti argadheen. Waanuma fidel fitti fidani kana mitraa jechuu qabda turte. Sho. Chollee ko. Soofii battee deemaa jirta? Ambassaa ko. Biyya kam jira? Dubaay mara.
ما شاء الله حبيبي come to Dubai دبسيا قد دبالة دمبلا كم فدا سوفي بتسال كي كسر انت كنا بودول كبتين ديم سمتا بريشة مرنيا تربي قطة كقدر متاول كبتين ديم مكينان دبي كيسة تقول غرام أجر دانو شوفيري مكينان ده بينا بيكي سافيغارا كارين مكينان بريشة مرنيا تيم بيتا بيكوتون غرام أنا وانتف نقادون دبي دبك كيسة تاب غوتان شمران مكينان براتو شمران دبي مكينان براتو مكينان دانو غرام أنا ركاسات kana bode sufi fatte kilo letti nama feronin dabata ishi okay come to Dubai fida mujakan mal makasa nyuni gifti masih karena mau bersama kamu في ساتشرر nama foto akkanatti ka'e bukkeen nama laalutti dimbiitii akkanatti maallaqa hin kenninaa isiniin hin jenne dhiirri footoo yeroo kaatu jennaan waa qabdi footoo nama akkanatti ka'e kenninaa hoyyuu sarkiyya beeksisan hojjetaa raamma fixettaati yooti qabatte teessa dhiirri yoo jallatee akkasitti taa'ee footoo ka'e amaanaa rabbiiti biritti hin kenninaa الشيخ ما جت مكانسا ما عندي مكانسا إريوني سامو كيتاتنس إنس ديادا إريوني ساس نما كنا دياسا جباداتي شريتي كنا والله كنا بودي كتابني سين دبي كسيتي بسيطة نسينجرو إذا نمني دبي إنك صورو ميغانا نمني دبي إنك بكا شيخ نس كيسينس إني كتابة بريسس نيكولا كتابة بريتي لكس إني كوكا بريتي لكس نمال بريتي لكس فتا زنا جري كنا بري كوفه لكاسي شمرين كا بوتني سوفي كيسه بوتتني تني مقاتي بيتچو رافي نمغل چايرتن يا امتك نوري دوبا لغارتن فوتون كيسن اوجنر غمنانا توجن والله يوجن سي ماتنسا عجب مجاكنا في دوما فيدن مجاكنا ان فيديو مو فوتو جرسا دليتين فيديو جدام غبابا This short man long this very nice. Come to Dubai, Habibi come to Dubai. Warri isabetan lakko dia Sudan desan sadi barresa. Warri dia Sudan desan sadi barresa. Miskin titiko usari jamada provide rangkap do nyatanti nal abuk funyan ke sakuma kain serka boleh kenabi. Fede beresi beremeka gifti. Beremek Arshi kuma furi ribba furi karshi diddam. boy Kuma furi ribba furi karshi diddam. boy fata jadi terasi jira sibra. Walla mube inni narra fude. Gifti ko Inni narra fude mana yala seno koroshini ta yasi na rukube. isa tubo ana dukumu ana ke adukumu isa tudu feboa atamma terasi sibra jira. Dalaga fiteta Ogafu dalaga fitte dalaga fite jira. irkan dutai berdo bishan duki sana jadi irkan dutai sibiti kambo isa tubo adu natu punya ka bebo cita Abdi Busa namni mucha amma betan la cosa di barresa kottanu desa ammatti malaka ogga afuri do sekara galilalam Dadacha guya hadda Dadacha hadda guya hadda Dubai Burj Khalifa jalatti olamen
dhiironni Dubaay keessatti argaman harki caalaan jara hattuu akka ta'an mirkaneeffannee galle. Haa ta'u malee suufni jarri uffatan paantiin, kootiin, uffanni aadaa, jaakettiin, shamiziin, faakkaawutiin, tutmeejaan dhiironni Dubaay uffatan guutummaatti kan shamarranii ta'uudhaan itti baafnee kennuudha. Qophii xumurree jira. Dhaddacha guddaa guyyaa hadhaa ooleen guyyaa lamman kana keessatti biyya Dubaay keessaa qofa birrii Itoophiyaa 780 harka shamarranii qaqqabee jira. Galmee cufnee gara mana galmeetti deebifnee jirra. Mucaa ammaan fidduma fiddan sadii barreessitanii. Mucaa ammaa fidduma fiddan. Fiddanu baay'ee kana caalaa isin hin kadhu. Etaalash. Giftii kola kosa kee keessaa na argi. Ishee WhatsApp si ergeera mu beefa. Lakko bakka. Yalla. Video na tajada shi bakka. Buudan dessa. Infinna. Fidi ka malee gartare. Malee gartare fida. Koi indemin. Fida warri fira taata wallahi video lo jedha. Himbo ajirti kufatte mana madam keessatti bo ajirti. Fedani. Ogaa buri miti. Du'ee ogaa buri oogee hin kafalama maallaqni shamarran. Yoo du'ee ogaa buri qabrii keessa jiraatu. Muumee kuno kiyyaa galchi kuno. Isa. Dhufee jira. Kan suura wajjin Kiyyaa galchisaa waliin suuraa ka'ee jira. Itti daawwaleen jira baazaween egaa. Waliin hojjedha. Laa kiyyaa jinni jaanka. Footoo si qabattee ergatteetti. Kiyyaa jinni. Galchi kaa isaanaati kuno galchi kaa jala jiran.